Jira jirtu maatii keenya maatii kaasushuu akkam nuuf jirtanii nuti nagaa jirraa galata rabbii. Isinis immoo akka nagaa taata waaqayyo irraa abdii qabna. Akkam jirta? Fayyaa keessan naguma jirtanii? Maatii jaalalaa si yaadne samuuna kanammoo gargar baduuf jirra. Maaliif isinillee baay'ee nu jajjabeessaa hin jirtanii? Nu harkaa qorritanii nutis qorraa jirra nu jabeessaayi. Isiniin jenna maatii keenya nageenya keenya immoo akka jirtanis isin akka qabu isiniin jechuu jaalanna. Egaa amma maal isinii qabee dhufe seetanii samuuna kana isa gabaa nu wurr nu godhaa jirti. Maaliif? Bakka ijoolleen keenya kun mana kun warii kun lafa kun maal bitachaa jirtu jechuudha. Dhugaa baay'ee nu gammachiistan. Garuu nuti homaan irraan argannu garuu erga asirratti yuutuubii kan viidiyoo waraabnee abbaa san eeyyama giddeen eeyyamsiisne namni hundi hin eeyyamu waan ta'eef kaannee ta'uu jennee nutis itti mulkoofne abbaan manichaa lafichaattis ta'u. Kan wariis ta'u gammadu nutis hin gammannaa malee nuti onna argannoomtu hin jiru. Keenya kaayyoon viidiyoo bichaa gadiiffachuudha yuutuubii keenya fi malee onna argannoomaa hin jiru jechuudha. Finxira yoo ta'e. Innaa bal'atoo finxira malee hin argatu. Kanaaf egaa obboleettiin keenya mana kana baay'ee bareeda. Manni kun akkuma argitanii adaamaa qorqoorroo bakka lamaan qabaa. Akkuma argitan kana baay'ee bareeda. Obboleettiin keenya tokko amma bitachuuf guyyaa kaleessa waan hundaa fidnee egaa naannoo keenya xiqqoo nurmaa siiqaa ganda koo lama keessumaa jechuudha. Ganduma tokko keessa irra ganda koo lama sanuu asfaaltiirra jechuudha rabbi baay'ee tokko kan bareedu. Kanaaf obboleettii keenya fixattee jirti birris dabarfattee jirti waan hundumaa dabarfattee birris dabarsitee fi warra irraa bitteef jechuudha. Innaa meeqanoo bitaatti bareedeetti mana kana jiru dhugaa baay'ee tokko bareeda jechuudha. Mana araboota affarsiisa kun mana araboota tolchite taanan keessa dhugaa manni araboota hin qaanessaa jechuudha. Mastaawotiinis balbalma lamatti hin galle malee. Ingala na faashinii amma manneen kanarra jira faashinii kan isa cinaatis manneen faashinii akkanaatti jira ol fakkaatee ijaaree jechuudha. Argitanii kan duwwaatillee akkasii obboleettiin keenya bitattee obboleewwan ishii abbaan ishii haati ishii dhufanii gammadanii fi galanii egaa birriin darbee fi waan hundumtuu darbee fi kan manni immoo Anno maqaa isheetitti zooruu bichaa tafee kinoo warrarraan kiyya'oo barbaadde kiraa kennattee kinoo balballi mastaawotiin itti galee fi inni saalooniidha jechuudha. Saaloonii keessatti wanno manyitaa lama qaba. Beetii fi manyitaa warra abbaa manaa fi haadha manaa akkasumas saaloonii sadii malee akkasuma saaloonii manyitaa ijoolleetii jechuudha. Manyitaa ijoollee. Innaa kan ijoolleetti illee of keessaa qaba kutaa sadii qaba kan ijoolleetii fi kan haadha manaa abbaa manaa balbaluma adda baas ol cinaa tokko immoo iqaabeetiidha jechuudha. Innaa inni kan of danda'e kana laamoo kan barbaadde ishiin kiraa kennachuu dandeecha saarbisii kana alaa balballi ittiin galle kun saarbisiidha jechuudha. Obboleettiin keenya gatii isaa shaggaa hambitte rabbi dhugaa dubbachuudhaan miliyoona 3.2 bitte miliyoona 3.2 kan jechuudha dhugaa. Innaa maatiin ishii kanaa bakka irra caalama jijjiirraan hojjetaa mootummaatii ijaara mana kana daasboora nuuni ijaaru gaa dubbachuudhaaf daasbooraa jiran warra biyya arabaa jiran daasbooraa jiran jennaamiira isaan iyyuu ni ijaaran saree garuu kan hojjetaa baankarii warra baankitii ijaara baay'een isaan amma dhaabbatan qaban bakka tokko teessuma hin qaban hin beektume qiyyaariidhaan deeman abbaan mana kanaa jijjiirramee Addis Ababa galee kanaaf egaa inni erga galee turee jira maatis immoo bakka fu'atee achi galuuf gurguratee immoo achitti bitataa jechuudha. Innaa lammatas deebi'ee sallaatti hin galu waan ta'eef kanaaf malee wanta biraatiif miti egaa obboleettiin keenya baay'ee gammaddee maatiin ishii baay'eetti gammadee innaa rakkoo biraa homaa hin qabu namni tokko rakkoo qabaa liqaa baankii qaba liqaa baankii yoo ta'e baankiin hin gurgursiisu. Liqaa baankii dolchiin jiraate taanaan hin gurgursiisu. Baankiin caarataa kennuuf isaati gurgura malee barbaadellee. Kanaaf egaa obboleettii keenya baay'ee akka gammaddee suusuu baga gammaddee suusuu maqaan isheetillee suusinnaa baga gammaddee obboleettii keenya amana immoo itti galtee itti bayyanattee aaratti galfattu kan immoo ijoolleetti hortuu siyaa godhuu siin jenna.
egaa warroon haftan mana baay'ee hedduun harka jira maatii samuuna kana warri bitachuu barbaadan koottaa heloo jedhaa yoo jirra oolchaa yoo immoo kaayyoon qabne ta'e sobdaniituma namaa hin dawwalinaa nagaan nu taasin jaalan.